Maqaan koo Warqinash Beegii jedhama. Hundeessituu fi gaggeessituu dhaaba tarkaanfii Sustainable Development'dha. Tarkaanfiin egaa hojii adda addaa hojjeta uummata keessatti kaayyoon isaa inni guddaan dhaloota barsiisuudha. Dubartoota akka ga'umsa argatan akka ofitti amananii ani nan danda'a jedhanii of danda'anii hojjetanidha. Isaan keessaas inni tokko economic empowerment'dha. Inni kaan immoo psychological empowerment'dha. Ijoolleen durbaa akka gaggeessuu danda'aniif akka ofitti amanamummaa horatanii fi egaa dubartootaaf barnoota irratti xiyyeeffatee hojjeta. Leenjii adda addaa kenna. Mana barnootaa inni ijaarraa lafa bishaan qulqulluun jiraanneetti bishaan qulqulluu hin baasna. Tarkaanfiin hojii bal'aa hojjeta gaa muraasuma isaanii dubbadhe amma. Tarkaanfiin egaa bifa adda addaan dubartoota akka of danda'an economically akka empower ta'aniin godha. Isa keessaa inni tokko ogummaa barsiisuudha. Ogummaa barsiisnu keessatti immoo inni tokko wayyaa hodhuudha. Wayyaa hodhuun dandeettii gaafata. Yoo cimanii baratanii ba'anii namni wayyaa hodhaa barate tokko agabuun bulu. Kanaaf egaa dubartoota kana umriin isaanii waggaa 24 amma 30 warra jiranii akka biiroon dubartootaa Bishooftuu filee akka nu erguu fi carraa laannee fi nama 20 filanii erganii garuu isaan keessaa kan itti fufee xiyyeeffatee barachaa jiru nama 12dha. Dubartoonni 12 kun egaa wayyaa hodhuu, wayyaa adda addaa dizaayinii gochuu, hodhuu, overlookii waan hundumaa baratanii amma of danda'anii ba'uuf jedhu jechuudha yookiin immoo eebbifamuuf jedhu jechuudha. Ammayyuu ofii isaaniitiif wayyaa isaanii fidanii hodhuu, wayyaa obboloota isaanii hodhuu, wayyaa ijoollee isaanii hin hodhuu, ollaadhaa mandaraa immoo namoonni yoo waatti kennanii in hodhu jechuudha. Amma ofitti amananiiru, dandeettii horataniiru, kana booddee akka isaan immoo ba'anii hojjetanii haala mijeessinaafi jechuudha. Maqaan kiyya Iddana Gabra Goorgis jedhama. Ana Malkaa Dukaan ana Rana Filataniiti. Kaza anas dhufe duraan warshaa xinnoo yaaleetan jira warshaa hodhaa. Garuu achirraa uumaa muuxannoo nan argadhe uumaa kanaanan jedhu hin qabun ture. Maaliif jettee umuramee dhufee hodhama isarratti an hodhitu waan xixiqqoo wayiiti. Malee waan uumaa muuxannoo nan argattu hin qabdu waan takkayyuu. Aseefan dhufe garuu keessi kiyya duwwaa akka ta'ellee anan beeka eefan as dhufe. Duraan hodhaachuu waan dhufu akka hodhaa beekuttan fudhadhaa yoofti. Eessa hojjetallee nan jedhan hodhaarran jedhaa garuu Oma wannan beekulleen akka hin qabne anan beeka eefan as dhufeedha jechuudha. Maaliif jettee asitti muraa beektu malee hodhuu maashinilleen qabatte oma keessi kee duwwaadha hodhuu hin dandeessu jechuudha. Carqee duudaa fuutee hodhachuu dandeessu murtuu malee. Amma waan baay'ee barree jira dhugaa kana jannu miti waan baay'ee muraan akkam akka ta'e ሻሚዝ ዋን እንዳሱሪየለን ስሜ መቅደስ ሀብቱ እባላለሁ። የመጣሁት ከጠዲቻ ዞን ነው ወይ ቀበሌ። በሙያ ምንም አይነት ሙያ ሰልጠኛ አላቀም። ነገር ግን የአይቲ ምሩቅ ነኝ። ግን በስራው በዛም ምንም አይነት ስራ አልሰራሁም። ግን አሁን ላይ ያኔ በሙያ ሰልጠኛ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ ብዙ ነገር እሰራ እንደነበር ነው የገባኝ። ምክንያቱም ሙያ ሁሌም ከኛ ጋር ያለ ነው። በቀላል ነገር አሁን ለምሳሌ ተርካንፊ በሰጠን እድል ማሽን ቢኖረን ያንን ስፌት ቤታችንም በአካባቢያችን ባለው ነገር ላይ ሰርተን መተዳደር የምንችልበትን እድል ፈጥሮልናል። ስለዚህም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ስልጠና ያገኘሁት ምንድነው በሴቶች ማህበር በሴቶች ጉዳይ ወደ አምጡልን በተባለው መሰረት በዛ ባለን በቀበሌው ተመርጬ ሂጂ ተብዬ ተጋብዤ ነው ወደዚህ ድርጅት የመጣሁት። ድርጅቱም ተርካንፊ ይባላል። የሚሰጠውም አገልግሎት በዚህ በልብስ ስፌት ብቻ እንዳልሆነና በተለያዩ የተማሪዎች ጥናት የተለያዩ ነገሮችን እንደሚያደርግ ሰምቻለሁ። ያየውም የነበረው ነገር ነው እና በዚሁ ይቀጥል።
ጥሩ ሙያ አግኝተንበታል ብዬ አምናለሁ። Maqaan koo Faanusee Mulunaan jedhama. Dhaabbata kanaan dhufe gandarra filatamee tanan achi ergame dhufe. Dura immoo ogummaa kana hin qabu ture. Barachaan ture biras. Ergan dhaabbata tarkaanfii kana dhufe immoo ogummaa baay'een argadhe. Diizaayinii uffataas muruu hodhuus ta'ee amma fakkeenyaaf uffata baay'een asitti hodhe. Inifoormii ofii kiyya banudhadhe. Kan hiriyoota kootitirree baay'een hodhe. ስሜ ማህሌት ሸቱ ይባላል። የመጣሁት ከኮትቻ ቀበሌ ነው። እዚህ ተርካንፊ ድርጅት ከመጣሁ በኋላ ስፌት ተምሬ ስፌት ችያለሁ። ከዚህ ከወጣሁ በኋላ ያው በተማርኩበት ለመስራት አስቤያለሁ። ከዚህ በፊት ምንም አይነት ሙያ አልነበረኝም። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ነው የስፌት ሙያ ተምሬ የቻልኩት። Maqaan koo Asteer Geetaachoo jedhama. Dhaabbata tarkaanfii ganfee waa baay'ee argadheera. Uffata hodhaa shaakaleera. Leenjii kana egaa fudhachuu jalqabee uffata hodhaa diizaayinii baasuu muraan isaayyuu nama dhiba garuu eegganas dhufee akka nama dhibne akka barachuu danda'amu bareera. waan baay'een irraa argadde. ስሜ ሰካታሰው ይባላል። የመጣሁት ከመልካዱ ዜሮ አንድ ቀበሌ ነው። ከዚህ በፊት ምንም አይነት የሙያ ስልጠና አልሰለጠንኩም በእንደዚህ ባጫጭር ኮርሶች። ግን አሁን ለስራ አጥ ሴቶች በተባለው ስልጠና መሰረት እዚህ መጥቼ ልብስ ስፌት፣ ቦርሳ፣ ሸሚዞች ብዙ አይነት ስልጠናዎችን ሰጥተናል እና በዛ ውጤታማ ምንሆን ይመስለኛል። ስሜ ሰናይ በቀለ ይባላል። ከዚህ በፊት ምንም አይነት ሙያ የለኝም። ግን እዚህ ከመጣ በኋላ የልብስ ስፌትን ተምሬያለሁ በተርካንፊ ድርጅት እና በፊት ስለ ልብስ ስፌት ምንም ነገር አላውቅም ነበር። አሁን ላይ ግን የራሴን በቂ የሚውላቸው ዕውቀቶች አሉኝ። ልብስ መስፋት የተለያዩ ብዙ አይነት ነገሮችን አውቄያለሁ። አንኮ አልፈነሽ በእንጀዳማ አኔ ዳባ ከነ keessatti dubartoota ogummaa addaa barsiisaa jira. Tarkaanfiin iddoo kanatti waan ramadeeni hojjechaa jira. Ijoollee kana immoo erga walitti qabnee addana dhufanii uumaan beekan waa'ee hodhaan isaan barsiisaa ture. Erga calqabanii immoo akka gaariitti barachaa jiru. Waan ani itti himu waan ani itti agarsiisu qalbiidhaan dhaga'u amma tokko muuxannoo isaanii amma kanaan dura waan tokko waa'ee wayyaa hodhaa waan tokko waan beekan hin qaban. Ergaas dhufanii garuu kaan isaanii yuunifoormii mataa isaanii hojjetanii uffataniiru, kaan isaanii yuunifoormii ijoollee isaanii hojjetaniiru, uffata ofii isaanii kan maatii isaanii fidanii muranii hojjetanii. Anaanuu amma yeroo muraasa kanatti kan kenname ji'a 5 utuu hin guutin isaan waan adda addaa hojjechuu jalqabu. ታርጌቲ ከንጎኔ አመደንዳ አሜ ነሞት ሀርከ ቀለይ አማ ሀርከ ቀለይ ተኡዱ ዋንሞ ኡላጋ ተኡን ደንደው ዮ ፌደ ቀባተም መሌ ዮ ጭመኒ ሆጀተም መሌ አማ አኒ ዋነን ይተመኑ እዩምኒ ሰሙዳ ጀልቀባ ነምኒ አኒ እየሰዳ አኒ እንደንደኡ ዮ ጀዴ እንደንደኡ እየሰዳ ነምኒ ገሩ ዮ ገሊንሳ ጢኖ ተኤዩ hojjedheen keessaa ba'a baradheen keessaa ba'a yoo jedhe keessaa ba'uu danda'a jechuudha. Garuu kan nuyi jalqaba kennine amma danda'ame dubartoota harka qalleeyyii garuu warra fedhii qaban warra hojjedhee leenji'ee nan geeddarama warra jedhan nu ergaa jenne malee ulaagaan harka qalleeyyii duwwaa yoo ta'e innis rakkina fidaa jechuudha. Egaa leenjii kana yommuu jalqabnu dubartoonni kun jalqaba sammuu isaanii ani hojjedheen geeddaramaa akkamittan immoo daldala keessa galaa iddiin leenji'e booddee maal hojjechuun danda'a isa jedhu jalqaba akka isaan ofitti amanan xiyyeeffannaa godhanii immoo daldala kanarratti waan tokko hojjedhee nan argadha isa jedhu entrepreneurship isa jedhamu leenjii kennineerraaf jechuudha. Otoo gara leenjii isa guddaatti hin galin isa booddee immoo egaa barsiistuu qaxarree mashiinota adda addaa binnee kan akka overlookii makiinaa hodhaa wanta leenjiif barbaachisu waraqaa paatarnii kirrii qulfii waan hundumaa guunne gara leenjiitti galanii jechuudha. Carqii adda addaa kan itti shaakalan kan itti baratanii isa hundumaa guunne
barachaa turani amma garuu gara xumuraatti adeemaa jiru jechuudha. Yoo Waaqayyo jedhee tarii ji'a lama booddee eebbifamanii hojii mataa isaanii jalqabu jennee akkasitti abdanna. ስልጠናው ከስልጠናው ያገኘሁት ነገር ምንድነው? ኢንተርፕረነርሺፕ መጀመሪያ ጊዜ እንደገባን ስልጠና ተሰጥቶናል። ኢንተርፕረነርሺፕ ምንድነው? በዛ በተማርነው ሙያ ላይ እንዴት ስራ ፈጠራ እንዴት ገቢ ማስገኘት እንዳለብን ኮርስም ተሰጥቶናል። መጀመሪያ ወሰድን ኢንተርፕረነርሺፕ ነበር። በዛም ያው አሁን ባገኘነው ስልጠና ወይም አሁን ባገኘነው የልብስ ስፌት የተለያዩ ልብስ ስፌቶችን አስተምረውናል መምህራችን። በዚህም ላይ ምንድነው ዩኒፎርም፣ ቀሚስ የተለያዩ ነገሮችን እየሰራን እንገኛለን። በዛም በቂ ዕውቀት አግኝተናል ብለን እናምናለን። ማሽኖቹ አሉ፣ ሁሉም አይነት ማሽኖች አሉ። ሲንግል አለ፣ ኦቨርሎክ አለ። በማኑዋልም መብራት ሲጠፋ ራሱ ስራ እንዳንፈታ ወደፊት በማኑዋል እሱ ሁሉ አሳይተውናል። ሁሉንም አይነት ነገር አሳይተውናል። Anana dhiba ani bara dheeraan bara dheeroon wayyaa hodhaa bara isaan garuu akkamittiin akkanatti ariifannaadhaan jiruu kana akka ofitti fudhatanii waan boru itti gargaaramnu amma namni yaada tokko maal naa godha akkanumaaniin dhufee jedhe garuu isaan waan tokko wal duukaa adeemaa jiru, wal duukaa hojjechaa jiru. Waan tokko waan itti kenname sana ofiifis fidanii hojjetu, waan itti kenname sana hin hodhu sirreessanii. Amma tokko isheen tokko maallan jette yuunifoormii nama muree lafa kaa'ee jette yuunifoormii kana muree lafa kaa'eetu nan hodha jennaan inde akkamitti ati ji'a jaatti wayyaa hodhuu bartee dhufteen yuunifoormii hodhanaan jetta namatti fidi nan ilaala na laaliina hin jedheenitti dhaabadheen otooma inni achi dhaabattu yuunifoormii 4 hodheetti laadheetti. Kanaaf kun egaa ji'a 5 keessatti ta'e. Kanaaf namni egaa ani waan ani isaan irraa hubadhe yaadaan qalbiidhaan hojjannaan dubartoonni waanuma isaan daangessu hin jiru jedhee namana. Kanaaf ani baay'een itti gammada. Dhaaba jara kana walitti qabe kanas baay'een galateeffachuu barbaada. Maaliif bara kana namni akkanatti ijoollee kana walitti qabee barsiisuu jecha waan guddaadha. Ijoolleen kun immoo boru wayitti bawwan addanatti hafanii miti. Maaliif kaayyoodhaan barachaa xiiqiidhaan barachaa jiru sababii ta'eef. ከሙያው ያገኘሁት ጥቅም ምንድነው? በፊት በሚለብሰው ልብስ ላይ ይሄ እንዴት ይሆናል እንደዚህ ምናምን ብዬ አስተያየት ሰጥ ነበር። ነገር ግን ሙያ ውስጥ ከገባው በኋላ እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ እንድመለከትና በጥንቃቄ እንድሰራ አድርጎኛል። መምህራችንም የሚያስረዱን ያው ለኛ በሚገባ አይነት መንገድ ነው። እሳቸውንም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜና ጤና ይስጥልን፣ እናመሰግናለን ብዬ አምናለሁ። ከረፉንድራ ኦሮና ማሽን አለ ዋንተ አርገደ ሌንጂና ስቲ ሌንጄ ከን አስቲ ዲሶ ዶንታ እቲ ፉፌ ጀደ ትንጂጂራሙ በርባደት ሌንጂ ከነ ሌንጄ ብቻ ዲሱን በርባዱ ያው ማሽኒ ዮን አርገደ እቲ ፉፉ በርባዳ ሳን ጉደቹን በርባዳ በከ ጉዳጋውን በርባዳ ሙያ ከዚህ በፊት ስላልነበረኝ አሁን ላይ ባለኝ ሙያ የመስራት አላማ ነው ያለኝ። ወደፊት ደግሞ የራሴን የሆነ በዚሁ በልብስ ስፌት የራሴን የሆነ ስራ መስራት ነው የምፈልገው እና ይሄን ድርጅት ማመስገን ፈልጋለሁ ወደዚህ ስለቀላቀለኝ። ወደፊት የራሳችንን እንትን ለመስራት የራሴ ማሽን ገዝቼ በራሴ ለመስራት የወደፊት እቅድ አለኝ። አዎ ከዚህ ሙያ ባገኘሁት ጥቅም ያው ልብስ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ የራሴ የሆነ ነገር ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። ካልሆነም ደግሞ በተመቻቸልን እድል መሰረት ወደ ስራ መግባት ነው የምፈልገው። ምክንያቱም በቀላሉ ገቢ የምናገኝበት መንገድ ነው። ምክንያቱም በህይወት ባለንበት እንትን በቃ ልብስ ስፌት ምንድነው ቀጣይነት ያለው ነው ሙያው ማለት ነው። የሚያቆም ነገር አይደለም። ያንን የሚያቆም ነገር አይደለም። በተለያዩ ጊዜያቶች በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ሂደት ውስጥ ያለ ስራ ስለሆነ በዚሁ ሙያ ላይ መቀጠል ነው የምፈልገው፣ መስራት ነው የምፈልገው። ኤጋ ገረፉን ዱራይ አመዩ ነሞኒ ጆሌን ዱርባ ጉያቲ ዱፉ ማሊፊ ኢላሌር ዮተ አኩመ ቢያሌሳት ጆሌን ባዬ ቆርማተ ቢያሌሳ ከንኩዳ ለመፋ በደርቡ እንደንደኝ amma ijoollee baay'ee dubartoota baay'eetu dhufee maaloo leenjii kan otoo nuu kennitanii otoo carraa nuu kennitanii jechaa jiru. Egaa Waaqayyo yoo jedhe ammas marsaa tokko hin leenjisna jechuudha. Isa kanammoo ilaallee warra dandeettii horachuu barbaadu warra hojjannee geeddaramna jedhanii
akkasumatti fillee leenjisuu fi pilaanii qabna yookiin immoo karoora qabna jechuudha. ድርጅቱ ተርካንፊ ይባላል እና ለሱም ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን ለሰራተኞቹ ለድርጅቱ መምህራችን አሰልጣኛችን እጅግ በጣም በሚገባና በሚገባ መልኩ እንድናቅ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል እኛም ደግሞ የሳቸውን ልፋት እንትን ብለን ውጤታማ ሆነናል እና ማሽኖቹን እያንዳንዶቹን እንችላለን kana keessatti maazarii guddaa galateeffachuun barbaada dhugaa odoon ifaatiif namni amala adda addaa qaba akka bifa keenya isallee nu danda'anii lama sadii warrallee deddeebinee gaafanne odoon ifaatiin akka ilmoo ofii nu gorsaa waan baay'ee nu barsiisanii jiranii baay'ee guddaa galatuma jechuun barbaada isaanis abbata kana guddaa galateeffachuun barbaada maaliif jettee dubartoota irra hojjeta waan ta'eef dubartoonni immoo dhiibbaa baay'ee ofirraa qabdi maaliif mana keessas ta'e alas yoo baatu waan baay'eetti qunnama waan ta'eef kanallee ilaalee keessa ilaalee dubartoonni ifatti ba'anii hojjetanii jijjiiramuu qabu harka namaa laaluun qaban dheetoo carraa kana baasee kana nu kennuudha baay'ee galatuma hin jedha guddaa galateeffachuun barbaada dhaabbata ማመስገን የምፈልገው ደግሞ ተርካንፊ ዋና ዳይሬክተሯና እዚያ ያሰለጠኑንን ማመስገን ፈልጋለሁ ከድርጅቱ ደግሞ የምንጠብቀው ነገር ምንድነው አሁን ባለን ሙያ ላይ እያንዳንዳችን ተጨማሪ ተደራሽተን የምንሰራበትን ሁኔታ ተርካንፊ ቢያመቻችልን በዚሁ አጋጣሚ መጠየቅ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ዳበት ተርካንፊ ባይንገለት ይፈዳ barsiistuu kos waan baay'ee irraa argadheera waan ta'eef guddaa galatoomaa jira. Dhaabbata tarkaanfii kana guddaan galateeffadha. Muuxannoo guddaan argadhe erganas dhufe. Dabalee immoo maazarii baay'een galateeffadha. Isaantu sirriitti wanni nu hojjechaa ture. Irra deddeebi'anii nu barsiisaa turanii. Tarkaanfiin ijoollee durbaarratti baay'ee hojjeta. Darbees gargaarsaanis ta'e barumsaanis ta'e. Ani baay'ee galateeffachuun barbaada. Maaliif dhaabni kun dhaabuma xiiqiidhaan ijoollee durbaatii irratti hojjetu akkasumas dhaaba hojjetu. Kanaaf dhaabni kun kanumaan itti hafuufu. Warra hin qabneef bu'aa buusaa jira dabalee bu'aa akka buusu. Kanaan dhaamuu barbaada. Dabalee otoo nuffin nagaya asirratti dhaaba otoo hin jedhiin ijoollee durbaatiif waan tokko bu'aa kana caalaa akka buusu abdiin qabas hin buusasin. Leenjiin kun akka dubartoonni kun argatanii ijoolleen durbaa yookiin immoo dubartoonni leenjii kana argatanii akka mataa isaanii danda'anii hojjetaniif kan nu gargaare biyya Ameerikaa kan jiru tarkaanfii start working kan jedhamu isaantu nu gargaare isaanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Kanaan duras waan adda addaa irratti nu gargaaraa jiru ammas gara fuulduraas immoo nu gargaaruuf waadaa nu galaniiru kanaaf isaaniin galateeffachuun barbaada. Akkasuma immoo warra barsiisanii barsiistuu addeelfinashiin galateeffachuun barbaada. Istaafii tarkaanfii guutummaa haalli kun akka mijaa'u hojiin kun leenjiin kun akka fiixaan ba'u warra godhan hundumaa galateeffachuun barbaada.